Yaara baajirti riskii nyaatti kana boodaan illee dalagaa irra jira. Yoo kuma 200 warri gaafate 100 danda'a 100 danda'a. Kuma 100 gaafate 50 danda'a 50 anis waan akkanaatti itti na gargaartee wal fuuna. Afaan Oromoo normaal. Yoo waan kan hin qabu. Anama dhugaa dubbatu nama as dura birrii 5 biyya buufatee hin jirre. Siigalee yoo ni nama mana qabaa. Inni illee maalii qabaa. Addis Abaarallee lafa kaaree maalii qabaa. Ganaa wanjirri bultiin keenya akka diigamu ni beekta. Akka walii aaru ni beekta. Gaafa wanti aanne sitti meekan hunda qeetii yaadha. Yaa dhugaadha. Kijibuun hin barbaachisu. Shamizii tana agartaa bulee tana agartaa. An shamiziin buleen tun gijee xoroofte nama qomaa ol qullaa taa'ee aduudhaaf badhisee goffatu hiyyummaa irra. Wanni takka hin jiru. Dhugaasi. Garuu waan dalagataa kaayyoo qaba. Fuul qaba kaayyoo dalagataa. Kaayyoo dalagataa garuu fuul qaba siigalee mataan na dalagaa. Ammas dalagata illee irra jira. Biriichii dalagataa rama fuuldurii ol urgoofti siin jedha gara warra dureessaa keessa yaadaan hiyyeessa keessa qaamaan jira malee yaadaan gara hiyyeessaa na litteerti. Amma gara warra dureessaa wanna siitteerti ruuyi. Okay, rakkoon qaba. Ergani feeti uumaan qabaanne. Kalaas erga raati uumaan qabaanne waliin dalagannaa waliin keessaa baana. Irrattiin qallada. Hiyyeessa wanta akkasiin gargaaru tola gabbartee na fuuta ofii keetii jennaan wal dhabnaa beeku. Danaa maayiriin irratti hin qabin kun nama kuma tokko na eeggataa jira. Namni natti heerumuu taa'u miskiina kan waliin dalagadhu jedhee namni natti heerumu hedduu. Keessan na gabbuuftee boru carraa akkana argadhee namni gargastii lamuu na seessisu an. Sigala. Carraa argadhee kana narra qabda taanaan dubbii dhufaa beeki. Rakkoon qabu. Na gargaarta jechuudha. Qixxee wal gargaaree wal fuuna. Okay, rakkoon qaba. Waan hundaaf si wajjin jira. Yalla gasseen lakkoofsanaa erga. Okay, si erga. Raggaxaanoo warri jedhu. Isii raggaxaa qoloo qarsaa afaan hadha tana. Laa warri an hadha gaafa tana argadhe akkana asii jaaladhatanii koomantii warwaattan. Gaafa anqaraa asirraa miidiyaa kanarraa wacuu eessa jirtan. Baleetamtu isin nyaate. Laana shakla kuma laa waahid. Hayyee gasseeni akkanuma nama 200 kanarra gasseeni duwwaa 534 keetti oofe. Yoo gasseeni. Safaataa malee. Okay, si. Rakkoon qabu gaasiif erga. Laa. Isiinee isaa qorattee Koegaa isiinoo isaa qorattee waa hunda akkasuma. Bakka kana silaa keessaan qoradha garuu an wanni ani irraa barbaadu hundaa ol ganda isii baay'ee qoratu hin barbaadu. Fikirii mabsii bichaa fedha malee. Afaan tokko haasofna. Akkana yoo laalu isin ijoollee arargee. Na dhageeffadhu isin ijoollee arargee. An arsii ta'uun isiin lishna beetti an arsiidha lobbo arsiitti na heerumtaame. Ati ijoollee isaati. Arsii an ijoollee arsiiti. Waan qonnaa kanallee reeru. Warruu halkanuma tokko daaraa godhaa bulla yoo qonnan dandeenyee ammuma iyyannoo galfadhu waajjira keetitti. 12 irraa 12 Arsenaaliin hin beektaa mire. Okay. Hayyee. Ati arargee baatu moo arargee litaa arargee isaati ati arargee baatu moo arargee. Okay, amma olii taaneemi. Ati naa taate arargee baa moo arargee litaati. An harargee. Dhiisan hin gaafatin argee taanaan kalaas. Arguma naan gaadha. Ni gaa. Dhageeffadha ergisiisaa duwwaa 534 ofii ta'ansitu. Nu gabbuulee jireenya keenya uffata. Laa. Ayyoo lakkoofsa amma asirra odoo gastii kanarra jiru koomantii lakkoofsaan haa dhufin carraa biraa soqadha. Kan ammuma isinitti himan. Jedhaa waan jedhu feete. Okay, ati amma isii sidaatee
ati meliki sitaate isi ala biran barbaadu yetti murteessite ragata mee ati bakka san mataa kooti an bakka san kutuu taate ati kurut goyi bakka san caalaa Koi naatu murteessa koi naatu murteessa koi naa murteessa koi manguddoo waa hundaa ta'utti waan taateef. ayyee Dhiirti akka nuti beeynutti dubartii takka jaalattee dhugaan inni akka buufattee hattaa gosti haa taatu hattaa waan barbaadde haa taatu akka maatiin isii gaafatanitti gabbara kafalteeti achi booda mana galfattee wajjin dalagaa. Dubartii dhiira fuutu hin garre. hin qabu Raggata ragabad naati gargaara malee firaa fi haalii wali barbaanneeti wali guurreeti fuutu malee liqeen hin fuutu. Yookaan maallaqa isiitiin fuutee booda caalaa bakka san si qabadha. Dhagaa wal dhoorgina bakka sanitti. Murteessaan jaalala jara lamaaniiti. Isin kootu wal baafna dubbii wal baafna. Murteessaan jaalala jara lamaaniiti. Mucayyoon jaalannaan si gargaara jettee nabo nama kumarratti. Sin gargaara si jaaladhee jira. illee kan famne mataa maru jirti. Haaliyyeen fixadha siiliqinfamuu haa baattu. Siiliqinfamuu haa baattu. Jara lamaaniif liqimsamte ijoolleen tuni ammoo jaalala shooddeedhaan lamaanii walaa gargaaranii jarru walaa fuutu. Ilmaan Oromooti maashaallah dhiini jara lamaanii walitti makamee jedhe gartee Harargeef Arsiin walitti gabbatti. Soddoonni haa dagaaganii jennaan dhiisi ka jara wal jaalate hedduun seeni. Fungee gaafiin si gaafadha. Ati Maamad fungee gaafiin si gaafadha. Uffata tokko yeroo magaalaa deeytee jinsilee daddaa surreelee daddaa yeroo bitattee kan qaaliidhaan bitte kaattee boonuu ni feeta moo tarraka shaan bittee kaattee boonuu ni feeta? kamana bareedeen boonuu fedhan. Ta'uma si bareedee ta'uma maallaqa guddaan bittee akka gartee saayibboottan kee daffattee jechuudha. Uffata qaaliidhattee deemtan. Malee ali mallaqaan guddaan bitame xiqqaan bitamee mallaqaan hin madaala. Warri isinii galu isiniif gala. Hayyee. Isin lamaan amma akka mataa jetti yoo isin lamaan yoo ol jaalattan naaf taatanii garuu ammoo akka mataa jetti waan hin dubbadha jechuudha. Wooma gartee waatti baaftee bittee wooma gartee kabajaadhaan gartee haadha abbaa gabbaranii fuudhantu illee jabeeffata. Yoo waan amma jaartii yoo nama akkamatti lafa ka'eetu maqaa abbaa fi haadhan dubbitiin fuudhee kabajaan godhuuf ittiin kaa'uu ari'eeta bira fuudhamu. Ani sallaalu isa kanalla. Ani amma na dhageeffadhu. Inni allaalu rakkinaaf na gargaar yoo jedheen yoo ani hin qabu ta'ee siin na gargaarte maalitti dalmaamama indom kiiloon isii garan Gabbarri keenya 200 miti 220 230 ati 230 qabdu 240 qabdu. Akkas taanaan gaati mandara irra deemu jirtaa'u dalagachuutu hin jirtu intalti nama dalagatu feeti. Aboo caalaa fooloo hojjedhatama gabaabatti fooloo kiyya hojjedhu sii deebi. Akka deemee bashaasha. Fooloo deebisi caalaa. Hayyee. Caalaa jaarsi namni nama ergate waan namarraa qola yoo jedhan ati maraa waan as garagalchitee na No. Raggata. Wallaahi waan toraatiin fedha waan gartee atilleen wallaahi si gargaaree jechuudha si fuulisuun fedhan. Akkaataa gartee maatiin jettetti maallaqa hunda baafnee akkasi fuutee jaartummaa ta'e guuttattee teessaa si galtee. Booda barboo gisee maallaqa itti sitti heerumte bar maallaqa jaaniin sitti heerume bar sin jetti bar si caqaacaqti bar wallaahi maallaqa kash itti gootee fuuteeti kash gootee yoo sin akkana itti likkii galchitee bulchitaa jechuudha. Si galee akkasi dubartillee nama akkasi jaalatti dhibbatti. Hin gartuu mataa mammartee micoo yaada ka'ee seentee mammartee dubbii wallaalte ni beeka baran. Kanaafuu sanatilleen kash gootee fuudhuu qabda. Micoon garuu yaa boqoon tuni carraa nama bira osoo raggataa hayyee sirriitti hin gaxxamne na fakkaate. raggatallee rifeensa hokkate laa maallaqa hin qabu. Mucaan kun dhugumaa maallaqa hin qabne yaa. Maallaqa hin qabu miti maallaqa hin qabu. Maashaallah ijoolleen ammoo dhugatti caalaa walirraa deemti. Bashaashaa jaalallee maashaallah ni bareeddi ijoolleen. Walirraa deemti ijoolleen. Walirraa deemti. Walitti fuunu ijoollee kana. Maatii dubbisaa muuma. Raggataa. Natutti kalaas anu irraa gabbara kalaas. Anu irraa jarri walumatti duudu qofa 130 akka fala. Haadha raawu. Waati bilbilaa masaa kan. Bilbilaa maatitti. Akka Muhammad Barkoosaa godhaa.
Wallahi Sini jedhee miisina. ana cufa kuma dhibbaaf soddoma ana cufa jarrummaa lamaan qofti walaafu. Ooyitii cufaa jarri wal janaajanee wal laallatee akkasitti wal fuudhamee raggatalleen bultii akkamatti naguma qilleensarra ijaaramtu fedhu bar. Hay janaajanee amala jedhaa barka eessaa wal janaajana ana ammoo nama kuma takka irra dubbadhee jira. Matoo salaasaa ishii ana cufa. Janaajanamtu dhageeffatu. Na dhageeffatu. Bultii qilleensarra janaajanamtu bultii taphaa osoo ka fedhuuti. Amma amma dabdallaallee waan irraa cufuuf hin qabu. Ittiin galu. Borugaaba tokko yoo angasti ol galchuu didee daqiiqaa lama ture. Luushoo anuu fi bultiitti ijaare jedhee raggata ittiin galu. Gamatti jata isiita namaan laallati. Amma isiilleen boruu si arrabsiti. Boruu si antaa balbala dura siike. Raafin jeeni bar. Dhageeffadhu isiin eega jaartii taate walitti dabalamne foon kiyyaa dhiiga kiyya lamuun akka sharriyyaatu. Siigalee. Tatiyyaa isii akka itti ashabnatu. Taani arsiidha manshuurii keetti naman siifta. Ni mirqaansifta. Isii gaabu inni akka itti amansiisu natu. Bashaacha haasoo ammaa osoo hin aqaaratti akkam jetta? Yaani gabbareetuma si fuudhuu qabamoo lakkii miskiinaa itti heerumee hojii dalagadhaata. Kana murteessaan si dhageeffadhu. Anamma akka isaa obboleessaa akkasii obboleessaa akka manguddootti hin dubbadhu. Yoo gartee isuma dhugaati mucaan kun fuudhuu barbaade. Lakkii nama gartee haadha abbaa kiyya gabbaree achi booda gartee jaarsa kiyya qabadhee dubbii namaa kan hin dhageenye wajjin gartee haadha ilmoo isaa ta'uun barbaada maallaqa hin gargaaraa maallaqa hin gargaaru natti baasee na fuudhuu qabaa yoo jettees ni himatta yookaan ammoo rakkii maallaqa cinaa gargaareetiin inni na jaalannaan cinaa gargaareetiin itti heerumaa yoo jettees sani murteessaan si mataa keeti. Anamma yaadaan kaati malee. Murteeffadhu. Ergeen fiini nam fuudhan jee dirqama warra keenya isumatu gabbaruu qaba. Dirqama gabbaruu qabaa jechuudha maallaqa waan maatiin gaafatte. Achi booda isa booda ammoo miskiinummaa saalaatiin isaan tuffadhu warra keenya gabbarra. Okay. Injiru. Video bani hundaaf. Video bani. Okay. Thank you. Ragata akkam jetta? Hin danda'u amma isin himee osoo danda'e karaayyuu maaliif birrii isii barbaadan hin danda'u jedheen. Okay. Ayyee ragata laali tan gartee maallaqa na gargaartu ta birrii na gargaartu barbaada ani miskiina hin dalaganne ta walqixa tokko gartee na gargaartee walqixa tokko itti dee. Okay. Bar arreefu sitti bar raggataaf hin taane intaloon tuniin jedhe. Yaa. Dhiira ammuma si qanin caalaa sumarratti si qanin amma. Warri koomantiidha ni hin balleesse. Yoo gartee akkanatti gartee dhibbatti dhugaa walitti himanii hojii deemanii jettan yoo yaadna sirrii jettan sirriidha jaa. Yookaan ammoo sirrii miti jaa rakkoo miti aan ammaa. Amma jira polisi intala amma fudhee tura kosu barreeffatu. Hoopiliin godhe amma hin defe. Waan balleessaa intala takka gurgumaatu gabbaree fuudha malee dhalaan dhiira gabbartee namaan fuudha. Okay, hayyee mutira haadhu waa hundaafu si gabbuusu meeqas akkasiin deebisaati waa hundaa. Si deebisa. Mucatti kun amma okay. Bashaaja teenya hiriira bishaa tolchu. Dhiirti ammaan tana intala. Aboo miyyoo deebisi salami. Ol deebitaa qaamaa ammaa buuftan san? Way. Miyyoon buuse. Buteera. Ifi buteera. Miyyoon buuse.